Kana akka ni fitnaa ta'e. Ummata addunyaa kanarra sammuu isaa namni ittiin dhaqqabne hoggaan jedhee isaanitti himu tapha seetan. Laala. Kameenini approve godha hoggaa ummanni pirezidaantii filate. Paarlamaan hoggaa dhufteellee isaatu approve godha. Garuu waan inni approve godheef qofa sigalee jarri kun aangoo irratti ol hin baatu. Warri gadii kun guardian council warri jedhan kunin hayyamuu qaba. Yo isaan hin hayyamin hayyamni isaa useless. Look at that. Abba eenyutu biyya bulcha. Gudiin dhufaa dhageeffadha sirriitti. Body is run by half religious leaders appointed by the supreme leader and half scholars appointed by the judiciary. And Arkite hafni ummata kana warri guardian council jedhan kuni bakka lamatti hirama. Grupiin gubbaa kuni ka yoloo kuni ka sana si arkitan kun warra amantiiti. Warra shi'aa keessatti sheekoti gurguddoo jara. Paaworii isaan qaban. Ka jalaa kun immoo tiyyuu warra arkiteetiin seera arkitee biyyattii kana approve godhu. Warri lameen kun bakka lamatti bahanii arkiteetiin kanneen lamaan paarlamentii fi pirezidaantiin dalaga irratti ba'uudhaaf warra lamaan kanaatu waliin mari'ata grupiin lamaan kunin. Nama meeqa ani hin beeku. Like there are a lot of people. Yo grupiin kunin dide warri sheekotaa dide warri jalaa dabarsuu hin danda'u. Mee rabbii keessan jedha akka hundi kun wal xaxaa laala. Yo warri jalaa dide immoo warri arkiteetiin natti grupiin kun yoo dide sheekotiileen approve godhuu hin dandeettu. Waan jarri kun irratti waliin galiin kameeni waan tokko godhuu hin danda'u jarri kun paarlamentii fi pirezidaantiilleen daaraa taati jechuudha. Useless faayidaa hin qabdu jechuudha biyya bulchuu hin dandeessu. Dhageeffadha waan hedduu ta'u afaa dhageeffadha jira. Parliament's legislation. Now, when that happens, another can help veto any of the Parliament's legislation approved by the Parliament. They have a lot of power and can help veto any of the Parliament's legislation. Now, when that happens, another body steps in, the Expediency Council. They help. American confused taate waan qabatu dhabdeetti jirti. Look, amma sistema addunyaarra hin jirre bar. Sistema namni fedhe diiguu hin dandeenye. Look, warra gaardiyaanii kanallee nama biraattu jira. Namni kun olmas gara nama 60 ummanni kun harka mirgaarra ka jiru kanneen arkitanii mi'as. Bakka maawuziin kiyya deemu kanneen arkitanii mi. Expediency council jedhaniin. Warra kanallee warra kanatti irra paaworii qaba, okay? Warra kanallee warra kanatti irra paaworii qaba. Guudii malaala. Kanaaf Iraaniin hin caccabxuu jedhanii jala sararanii jiran hayyoonni. Dhageeffadha akka biraatu dhufa. Disputes between Parliament and the Guardian Council, but their main role is to advise the Supreme Leader, who also... Lal, grupiin expedience council jedhan kuni, Supreme Leaderii gubbaarraa kaan arkitee isaaniitu gorsa. Namni arkitee gorsaa muummicha ministeeraa gorsaa maarree jedhanii warra 60 wayii kanaatu gorsa. Nama 60 wayii kanaatu isa I think nama 100 na fakkaatau yoo lakkoofsa irraan fadhe malee warra kanaatu gorsa. Inni arkitanii mi aaroo bakki inni jiru. Warra kana hunda skip godhee warri kunin parliamentii, pirezidaantii, judiciary, guardian council kana mara skip godhee eenyoliin communication qaba. Supreme Leaderii. Obboleessa kiyya. Wait for it. Members of the council. The Islamic Republic is a hybrid political system born out of a revolution. That's why it has so many power centers, because the revolutionaries preserved some of the institutions of the monarchy, but because they didn't trust them, they created parallel institutions. One of those crucial institutions is the Assembly of Experts. These members are elected to 8-year terms, and candidates also have to be approved by the Guardian Council. It's this... This is crazy. Abbaa feete nama kana keessa abbaa feete waan jeefte biyyi tun numa function taati. Hin cabxu kama jeefte kam dhiifta. Listen, qaceelatti dhageeffadha. Comprised of 88 male clerics who are... Laali, sheekotiin reefu tun tana. Nama 88.
Sigale sheekoti reefa siibee miti okay garana dhufte tabra grupi birati kunilleen are supposed to be responsible. Assemble of expertise jedhan. Look, warri kunilleen akkuma warra kana sigale waa warri kun irratti waliin galin kanaafu eenyu bira geessan supreme leader bira geessan. Look at that. So namtichi gubbaarra jiru kun warra kana to approve isa godha. Ammallee asii gad deebi'anii yoo guardian councilin waan kana didde waa warri kun fide it's complicated bro. It is so complicated. Faranjiin afaan qabatte. What the heck is this jedhanii? Wanni arkitee isaa yaadan. Iraanii tana daaraa godhanii namticha ajjeesanii Iraaniin akka arkitee Iraaqii faa akka Liibiyaa faa daaraa taati itti fakkaatti. No, this is not Arabs jedhee baran. These people are not Arabs. These people are Persians. You cannot win them easily. Ummata kana jechuun bar ummata Cyprus bar. The Persian Empire waan jedhan dhageettanii Assassinate Empire warra jedhan takkaa dhageessanii ummanni kun ummata addunyaa tanarratti arkitee yeroo jalqabaatiif sigalee nabiyyanaa Idrisitti aanee warra waa barreesse. Yeroo jalqabaatiif ummanni kun sigalee ummata arkiteetiin civilizationiin isaanirraa eegale. Addunyaan tun takka civilizationii isaanirraa balatte. Namtichi warri ni beeytanii Babylon ummata kana. Mesopotamiyaan warra kana. Obbolewwan kiyya seenaa beeytanii? You guys know anything about Babylon? You guys know anything about Mesopotamia? Nomrud namtichi jedhanii kana biyyanaa Ibraahimiin aree ummata kana. You think you can win these people easily? This is the oldest civilization on the face of the earth. Civilization in ummata kana dura hinjiru. Unbelievable. The supreme leader. It's completely lost its value as an oversight mechanism and became a rubber stamp mechanism just to praise the supreme leader. While he's appointed to serve for life, the Constitution gives the Assembly of Experts the power to get rid of him if he's incapable of performing his legal responsibilities or becomes deficient. If he is removed or if he dies, it's the experts who choose the next supreme leader as soon as possible. Meanwhile, a three-person group of the president, head of the judiciary, and one of the legal scholars on the Guardian Council, selected by the Expediency Council, take the supreme leader's place. This entire system was designed for the supreme leader to be replaceable and first place. This experts who choose the next supreme leader as soon as possible. Meanwhile, a three-person group of the president, head of the judiciary, and one of the legal scholars on the Guardian Council, selected by the Expediency Council, take the supreme leader's place. Even Lali, yo supreme leader in do EU, presidenti, judiciary fi warra arkitee sheekota warra Guardian Council keessa warra jiru ka jalaa kan arkitanii mi ka jidduu kana jalarra jidduu jiru kana jara kana keessa namni tokko fuudhamee judiciary fi warra seera katabachu judiciary warra kana fi presidentichi sadi ta'anii haga namni supreme leader in biraa filamu jara sadeen kanatu bakka isaa bulcha. Arabatti fakkaate eeta Ameerikaa jarri kun. Arabatti fakkaate. Tana hodhoodha. Ummata ruuza malee dhuufuu malee watakka hin beekne san itti fakkaate ummata kana. Haga feete jibbi obboleessa kiyya. Ani ilaalu ummata kanarra jibbaan qabu. They are Muslims, that's how I believe. Haa ta'u haga feete jibbi nama ummata kana sammuun isaanii sammuu xiqqoo miti. Ummata kana bar ummata rasuulli itti dubbatee sigale ummata kana ummanni rasuulli rabbii itti dubbatee osoo rabbiin beekumsa kana fuudheetiin urjii irraa fagoo gubbaa kaahee namni dhaqee fudhatu ummata Parjiyaati jedhe rasuulli rabbii. Laala akka rasuulli rabbii nagaatti baheef ummata kana. Namni silaa waan barumsa fakkaate kana rabbiin fuudhee urjii irraa fagoo gubbaa kaahee namni urjii sanirra dhaqee barumsa waan fakkaate ogummaa waan faayidaa namaa qabu kana waan fakkaate namni fudhatee dhufu ummata Parjiyaati jedhe rasuulli rabbii.
Look at that. Look at that. Why do you think ummanni naannoo isaanii jiru guutummaa isaan jibban? Bar namni hagati isa caaltus hin jibbu bar. Arabni maaliif ummata kana jibba? Waan isaan caalaniif. Arabni akka jirutti hin fedhu ummata kana. Hin fedhu. Waan isaan ummata kana caalaniif. Waan si ajabsiisu. Namni laal. Namni nama isaa boodaa hin jibbu obboleessa kiyya. Nama sii gadii hin jibbitu nama sii olii jibbita. Wanni Arabni ummata kana jibbuuf kanaafi. Arrantana warra monarchy bulu warra markite royal family bulu ka arkiteetini Arabaa kana yoo tokko matarraa qaarifte hagas biyyi isaanii daaraa taati. Warra presidentota bulu nutti mul'isanii jiran akka Gaddafi, akka Saddam Hussein, akka Assad, ka akka kam lakkaa'ee kam siidhiisa. Nutti mul'isanii jiran. Zero. Isaan matarraa darbinaan biyyi guutuun daaraa taate ilmi namaa akka bineensatti jiraata. Sigale? Akkasitti fakkaatee reeban. But these people, sammuun isaanii, Allahu Akbar. Allahu Akbar. So kanaaf, obbolowwan kiyyaa, waa baradhaa, please, yoo hatta waan dubbisuu hin dandeenye, seenaan media irra ciisa, especially YouTube irra deemaatii waa dhageeffadhaa waa barattanii, please, isaniin kadhadhaati. Media irra deemaatii architecting guura information collect godhaa guuradhaa. Kana malee wanni nu baasu hin jiru. Anarraan tana sila Itoophiyaan sistema kana koppii gootee ni jaaladha. Sistema kana Itoophiyaan asoo koppii gootee ni jaaladha. Biyya jabduu hin diigamne taateetti fufti. Country and the IRGC, which is in charge of... Arkitanii? Laali. Ammallee achitti hin dhumne dubbinni arkitanii mi? Waraana lamaatu jira. Waraanni gurguddaan biyya Iraanii qabdu waraana lama. Laal. Republic of Iranian Army jaaniin tokko. Dhageeffadhaa. Islamic Revolution Guard Corps jedhanii warra kaanillee. Waraana lama jiraami kabiraatu gadi dhufaa eeggadha ammallee. Laala. Regime, its missile arsenals, and Iran's regional proxies. Iran is one of the only countries that has two armies because the army of the time of the Shah, which was trained by the United States, was not trusted by the revolutionaries, and therefore they created the Revolutionary Guards as a force loyal to the revolutionary system. The well-funded... Waraanni National Army ka biyyaa gaafa Amerikaan natti Shah achirra keettee namticha Shah jedhaniin ka amma jarri ilma isaa deebistee irra kaa'uu feetu san gaafa namtichi sun Iraanii bulchuu ture Amerikaan train gootee warra san barsiiftee lola sigalee akka gaariitti train gootee wanni jette gaafa warri Kameenii kun warri Hayatullah Kameenii warri amma biyya kana bulchaa jiru kun gaafa dhufee biyya kana qabatu ganna 45 dura maal godhan waraana kana amantii irraan qaban because namni faranjii waa barsiifte hin amanamu. Sigalee an akkasama ofii kiyyaan amanuun anama biyya isaanii jira but I don't trust them. Dhugaas hin jedha. So maal godhe Hayatullaan as fudheetiini waraana haarawaa uume cinatti waraanuma san cinatti waraana biraa uume. Waraanni teknooloojii dila kana uume, misaa'ela dila kana uume, droonii dila kana uumu kun waraana inni cinatti jaareessan. Look at that. Kaanillee bittinneessine. Achuma jira kaanis. Let's listen. Armed IRGC is